Sanifa, sanggana mo Di man sa yan social media kayo naman. Ay, butante ka dito. Ya, mujayo butante. Koin mosas negati sako jaba. Mana keti malen wala na me jaba. Kanan jedhu leensa. Ati social media argine ben tala ballu butamte ay posti godhani jiru. Ati immoo social media makeetti ganamaa galgala. Social media har'a sanbata qoyi raftiin argadhaa dhoko. Ati nagarre social media ati mee social media hordofati ilaali hordofti. Social media irra maal fuudhan? argitu. Waan Maal arga social media irra? Maal fuute morra montala maalootu maal ta'e? intala ishee ollaa keenya sana hin beektamne. Ishee maal butan jedhanii posti godhaa jiru. Impoosota maal dhageenya jechuudha. Posti gochaa jiru maal argatu barreessanii aqilaali komentii barraa jiru kan dubbisuu. Ibsaan mana keenya hin jiru gandan kenna ta'e bilbila koo ani ilaalaa jiru social media adda bahaa. Kunura hundumtuu laali baga inni kaan arrabsaa inni kaan bagattiin si gee jechaa jira shuu. Mee mana badhaasaatti bilbila naaf hidhimee naqinee social media maalitti haalaala. Mana badhaasaati. Ijoo butiinis social media irrattis butiniin eegaleedha. Anumaa tokko quban qabu. Maaluma dhageenya kan barana. Yoo gadi baane iddoo akkasitti abalu du'ee, abalutu ka'ee, abalutu butamee, abalutu akkas ta'edhama. Mee isa kamiin adda baafadhuan? Anaaf hundumti isaayyuu garaa giffitti na hidheera. Eenyumarraa dhugaa isa barra? Nama moo social media amannama? Tarii immoo social media ofiisa barreessee gadi gadhiisutti kee fakkaata. Kanan jedhu alleensa. Har'a gudiin dhagee Maal dhageesse dhufte? tokkoon dhaga'ee. Gudii maal dhageesse? Namticha obbo Badhaasaa kan jedhan sangaa Sarabaa intala nyaanjee nama saalatti lukkureen kamiin lamanii? Kaya gudii sitti maa namticha obbo Badhaasaa jedhamu sana sangaa sammasii gudii jechuudha. Maal dhageesse? Sangaa obbo Badhaasaa jechuudha hin postootan jechuudha. Maaltu postootan? Postii godhani Facebook irratti hattuun hatan hattuu. Sangaa postootanii? Eeyyeeni Facebook. Akkamitti qabanii postootan? Suura kaasanii suura isaa postootan jechuudha. Hattuun hattuun beektu ati immoo. Maal godhan reessa dhageesse xaxxee ufte mana isaanii? Social media dhaati mana namaa dhaqeen fidaa social media irratti hin arginu. Social media irratti. Ati social media fayyadamtaa jedha? Ay Facebook jedhanii maqaa isaa Facebook moo Facebook jedhanii achirratti postii godhanii sangaa sun amma sangaatti gaammotti dhiista. Hin qabanneere amma qaamni mootummaa. Amma maaltu qabatee postii godhanii hattootoo deemu mataa tokkotanii sangaa nama sangaatti Diimina isaa nyaachaa jiru jechuudha fiigirra ta'anii? Eeyyeetumaa jiru Facebook irra ta'anii jechuudha. Facebook irra ta'anii jechaa jiru? Eeyyee viidiyoo waraabanii. Yeroo adda baafatteetta waan kana qeessaa hin dhaqxichee buutetta? Maali iyyuu postii godhanii bar postii godhanii beektu ati immoo postii. Eessaan barsiisaa mucaawonis postiin beektu. Maalitti beekti social meediaan fayyadamtu dhugaa. Ani kun eenyuun amanu intalli ganamaa duuba kana intalli haadha bultumeessi maannaan jette ganamaa intala eenyu butannaan jette. Ani sammuun wasuma taa'ee yoon gara kanatti ba'e waa kana godhame jira sanatu cabee sanatu ka'ee sanatu galinaan jedhe. Ati ganama isheen butamtee naati immoo sangaatanii postotanii adda baafattee immoo kanan jedhus bar intala balu tokkos immoo daa'ima manatti godhatte jedhan. yaa dhabbii koo. Akkas jedhanii postii godhan qarobbaa irraa godhatti isin Intala abbaa biraanee kan isheen jedhan sana. Eeyyee isheenis manatti mucaa godhatte jedhan. Hin postotanii? Hin postootan. Hin postotan? Eeyyee hin postootan. Ishees hin postootanii isheen mucaa manatti godhatte garuu mucaan abbaa. Garuu adda baafatteettaa? Hin postootanii dhaan Facebook irratti postootan. Postii godhan jechuudha. Ani maaf hin arguree anoo numa laala garuu mana abbaa badhaasoo kaayeen dhufe bilbila chaarjii fide manni keenya beektaa maabaraatiin qabu. Ibsaan hin jiru ibsaan baay'ee gatiinsa guddaadha. Kanaaf hin jiru achi kaadhee dhufe hin agarre utuu an fidadhee hin argu isin eessumatti poostota iddoo isaan poostotan kan waajjira isaanii keessatti kan mooftanii jirtu fakkaata. Eeyyee Waajjira poostii? Eeyyee waajjira poostii keessatti galmoomnee jirra. Eessa garuu adda baafatanii hojii hin jettanii? Adda baafannee fidaa maali poostotanii jiru maal poostotanii maal ta'a poostotanii ennaan maal ta'a. Kanaafiyyuu malee akkas ta'e jechuudha. Ergaa sadii dhageesse. Malee bara kana waan Intalli butamte intalli manatti dhalte. Sangaan coomni isaa fi biirratti ba'ee nyaatamaa jira. Akkas ta'e kaa Isa kamiin amanu?
Ati feesbuukii sooshaal miidiyaa fayyadamila wanta dinqii argita waan nama raajessiisu jechuudha. Faayidaa qaba kunoo kan manatti fa'aa miidhaa godhatu poostii godhuu hattuu fa'aa laal sooshaal miidiyaa jechuun bakka min maal jedheen si ibsuu danda'a reetiin ni fayyadamtu maal si yaabu. Tole. Mee banni na agarsiisa? Banni si agarsiisu? Ammuma dhugaa isa baruu barbaadde? Intalli abbaa bultumee fa'aa dheengadda namaa wajjin baddeedha. Dhagaalika. Sobeeraa dhugaa dubbadde bar dhugaa dubbadde. Maal jedha kun immoo? Argite? Fuudhuu fana FB irrattan of postote. Fuudhaa feerumne FB irra jira? Kan poostii of godhanii inni kaan zallaqanii jechuudha. Akkasitti dhagaa malee poostii of godhanii jechuudha. Inni kun amma la fuudhuuf qophaa'ee jira. Sooshaal miidiyaa irraa wanta hedduu kan jedhanitti bu'aa jiru. Lakki. Hindu yang jiru maal barreeffamicha addan baafattu inni kaan baga gammadde ittiin jechaa jira fuudhuuf jechaa jira sargiidha akkasila sooshaal miidiyaa jechuun akkaataa kanatti sooshaal miidiyaa irraa kan waa baran jechuudha. Waajjira isaa keessatti toora poostiirra yoo deemee nan argadha jechuudha. Toora sana yoo deemteen argatta. Tole. Kanaaf boosseereeti. Akkasidha. Mucaa ishee faajjeefteedha sun immoo. Akkamitti mucaa ishee ajjeefteedha? Nuuroo widdiidha kaa jireenyi wadda deera waan ta'eef iyyuu namni gargaaru hin jiru yoo ta'e dhalanii sin ajjeesu akkasidha barichi sooshaal miidiyaati akkasi. Mee kamiin fudhadhan? Kamtu sirriidha? Mucayyoon butamte. FB irratti coobni nyaatamuu eegale. Manatti godhatte jedhamee poostotamuu eegale. Fuudhan barbaada jedhamee poostotamuu eegale. Mucaa ofii ajjeefte jedhamee poostotamuu eegale. Kamtu sirriidha? Hundumtu wal dhugaadha. Mee ka'eetuun sooshaal miidiyaa kana fayyadame waan gaariirraan argadhaa? Kaleessa sa'aatii 24 keessa sa'aatii 2 fayyadama. Sa'aatii 2 sanarra afuritti osoo hin jabeesse waan guddaan argadhaa? Na yaala. Kaleessa sa'aatii 2 fayyadama amma garuu sa'aatii 4 fayyadamuu qaba. Tole. Kun toora poostiiti. Walii ajjeesanii. Oromoon qabsaa'uu qaba. Sooshaal miidiyaa irratti namni qabsaa'uu ni danda'a. Ammas sa'aatii tokkotti qaba. Sa'aatii 3 fayyadame. Waggaa har'aan eebbifama. Guyyaa eebba ofiis maatii ofirra dabarsanii. Feesbuukii fi waajjira isaatti ani kana booddee sa'aatii 24 keessa 24 waa'ee poostii dubbisaan oola bakka. Erga akkas ta'e. Miila kooyyumaa hin taane suuraa kaaseen poostoota kana booddee. Yoo mataan na dhukkubees nan poostoota. Yoo fayyees nan poostoota. Kaleessa eedaa gaddeedha. Ani jiruu koon gaggeeffadhe jedhee sa'aatii 2 qofa fudhadheen yeroo koo gubaa ture. Amma garuu yeroo hundumaa na fayyadamu. Wanti kana caalee maal ta'e? Ani immoo bagaan fayyadamuu eegale. Hundumtu sooshaal miidiyaa fayyadaman poostii argee dubbisaa oola. Leensa. Ani sooshaal miidiyaa fayyadamaa. Si bu'aa sooshaal miidiyaa. Maaloo qoyilaa kun waan ta'e dubbisaan jira. Ani qoyilaa bu'aa sooshaal miidiyaa. Abees boodetti waajjira deemfadheenii qalabatii siif godheef gala bareedduu ko. Aggeeffadhaa bu'aa sooshaal miidiyaa ani sitti himaa jechuudha. Ati maal beekatu fayyadamaa turte amma waan reefan arga irraan dhamdhama. Ani waan sitti himutu jira aggeeffadhu. Ilaali mucayyoonni butaan har'a ija koodha naqee jechuudha. Haadha ishee babbaashee mutiin dura dambistee kennaa jirtu. Argee rifadhe maal adda baafattanii isiniin jedhee bara. Sooshaal miidiyaan kun amman soba jechuudha ree. Ilaali adda baafadhee gaafadhee jenna. Eessatti butamte mucaan kun mana jirti naan jedhanii maatiin isaanii deebi'anii. Sobada jedhanii bakka mucaan mana baatee hin beektu naan jedhan. Affaree maatiin dubbanne sooshaal miidiyaa. Amma sooshaal eenyu sobeere? Sooshaal miidiyaa sobeeka malee mucayyoon butamne mana jirti sooshaal miidiyaadha. Silayyuu nama jiruun du'eera jedhu nama jireen immoo hijiraa. Sooshaal miidiyaa amma sooshaal miidiyaa sa'aatii 24 suusiinatti akka bishaanii kan dhugu kan dhiisnaan jechuu feetaa maana barsiistere inni ani feesbuuka dhiisee kanaaf iyyuu feesbuukii sobadha mucayyoo manatti gaafa arge waan dubbadhu wallaahi. Amma hin butamne mana jirta jechuudha. Mucayyoo mana jirta haadha ishee babbaashee gidduu jechuudha.
Kanan siin jedhaa yoo waaqayyo na gargaari moo mucayyoo sana baay'ee bareeddi ilma koof naqatan naqayyuuti. Ilma keef moo? Ilma koo sangafaafan. Tarii butamtee galte yoo ta'e. Laa mucayyoon butamtee hin galle manaayyuu hin baane isheen manaayyuu hin baatu jettee achiitiin taa'ee qoradheera. Yoo waaqayyo na gargaari ilma koo sangafaafan naqata dhaqaa jechaan jira gaa. Akkasidha malee sooshaal miidiyaa irraa of qabii. Ani dhiiseera. Ani akkasin siin lammata akkanuma. Jalqaba isaas kan natti fide mandar wanaannaatu abalutu du'eera abalutu ka'eera. Dhoomatu of biratti nyaatama abalu butamteetti. Abalu kaatetti naan jechuudhaan mana kootu bade qalbii kootu bade sa'aatii 24 natame. Dhiifama gaanitu si balleesse sooshaal miidiyaa nama balleessa natu dhufee si jeeqe mana keessa. Waa osoo addan baafatiin dubbachuun faayida bu'aan sooshaal miidiyaa hundi dhugaa miniiti. Sa'aatii 24 miidiyaa irratti hin gubiin hojii keessi wayyan siin jedhamee nagaatti ka. Sa'aatii 24 sooshaal miidiyaa irratti. Abalu cabeera, abalu fayyeera, abalu kufeera, abalu ka'eera, abalu deemeera, abalu galeera. Abalu dhugaadha, abalu sobaadha, abalus ganda akkasiiti, abalu zarii akkasiiti, abalu qomoo akkasiiti, abalu qabsaa'aadha, abalu mogantuudha. Jedhee wanti sooshaal miidiyaa irra fiigu guutummaansa dhugaarraa baay'ee kan fagaatedha jechuufi oduu gandaa osoo hin fuudhu jedheen ture. Abaluuf abaluu dhufamee natti haasa'amee garuu sooshaal miidiyaa irratti sa'aatii 24 sammuu koo dhabee oduu sobaan jireenya kootti sassaabbadhee galfadhe. Sa'aatii kana booddee ofitti deebisee hin galchu. Waan ijaan arge malee waan adda hin baafanne tokkotti fiigee hin galu. Kun anaaf barumsadha.